السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم ولتن جرتو فيا ويا بغا نغان ولتن كان نغان نوش نغان نوبشو دعوت توتا في هردفتون كان يوند كيسن إيغا شير غودا شير لايك سبسكرايب غورون دغتنا دبغا جراتن يرو هنغيسني يرون ججبات فكات غاهي هي منس كنمي جرا نانو وانكم هربوا متيره akkasuma gaa shimallis abdiisaadha kaleessa meeshaa qabdan hunda keessanuu qotee bulaan gadi baasaatii zeetii dibaa je zeetii sunuuti kun olaan zeetii fudheen jira waan biraan qabu kanin qabuun diba gaaninis zeetii fuudha dibaa je meeshaa wama dibanuun beeku zeetii dibaa je zeetuu jabaateera zeetii isa funee dibnamee meeqa zeetii dibaa je meeshaan inni dibaa jiru isa kamiyyuu meeshaa isa yoo meeree jiru isa yoo meeyyamanii jiran kanaafu daawwattoota fi hordoftoota keenya dhuma akka daawwattan zeeti dibadda dullaa keessan silaa waan qabdan oromoon dullaa gaarii maacaa gaarii irraa guuraa turanii taataaqii fi milishaan isaaniitu hidhattoonni mootummaadha kan ergamaniif qawwee caccabduu kuma doon qawwee caccabduu lammaa magarsaa aabawoon qawwee caccabduudhaan ganaa bilisummaa fiduuf deemaa jeesan qawwee caccabduu takka lama malee nyaanne siikii fi naasii ummanni dur bira darbe warra qabatee deemuu isaan ture sanuu hooggantoota isaan ergatanii warra miila isaaniiti malee hawaasin Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru hundi isaaniitu meeshaa gaarii hin qaban qawwee hin qaban shugguta hin qaban habilee gaarii hin qaban shimala kana malee kanaafu kanuma dibna yoo kun juntaa isaan baanan kana balleessuuf ta'e ni dibna kunoo kana laala zeetis kunootii garuu zeetis jabaadha heeyyamuu qaba zeetir akkasiisuu qaba maaliif meeshaa dibadhaa waan janiifuu silaa gaafa ajaa namatti fayyadamanii kunis ni jira kunis yeroo kan qullubbii itti fayyadamanii kanaas hin dibna gaa zeeti laazim dibbuu qabna zeetitti baay'ee hisaaba isaanii irratti heega hisaaba uummataa ta'e naaf hin galle dibbuu qabna ree akkasii waan nama ajaa'ibaati garuu ummata keenya yeroo rakkoodhaa itti fayyadamuu yeroo immoo isaaniif barbaachisa ummata keenya waamuu gaafa immoo ofii boqatanii ofii nagaa argatan ammoo ummata irratti bobba'u ummata rakkisuun kunoo kana fida warri wal hidhachiisu warri wal hirmaachisu warri tokkummaadhaan deemu warri of tahee bulu warri of beekee eenyummaa ofii barbaadu eenyummaa ofii muuhatee eenyummaa ofiitiin buluu barbaadu hidhannoo isaatis durumarraa jabeeffatee jiraataa ture akkatti dhukkaasus akkatti qabatus akkatti nama injifatus baratee jiraataa ture Oromoo fi Oromiyaan ammoo gabrummaa matarraa kaatee hanga miilaa hanga manasaa hanga qabeenyasaa hanga ooruusaadhaa kan itti wal hortee jirtuudha maccaa itti hojiin hojjetan irraa fuudhamaa ture habilee shunkurta itti kitifatan irraa fuudhamaa ture shimala gaarii irraa fuudhamaa ture huccuu alaabaa fedhe uffate irraa hiikamaa irraa baqafamaa ture tabiraatii miti huccuu keelloo takka uffatanii jennaanuu sabab saniinuu hidhamaa turan jechuu maal deeggarta janii rakkoo san hunda keessa osoo beekanii san hojjechaa jiranii kan nama ajaa'ibu warroota fuula isaanii dura taa'ee gwaasan meeshaa keessan gabbaasaa walaa jan harkadhaan kan ajaa'iban eessaa fuuna walaa nu dhiisi meeshichumaa bakka jiruu hin beennu akkuma isaatu hin beennu waan isaatu hin beennu eessaa fuunaayi kalee nu dhorkattanii kalee nurraa guuraa turtanii har'a eessaa fuunee walaa diina ittiin ofirraa lolla deebii akkasii oduu kennaniifi silaa gaarii ture meeshaan isaan mana cabsanii fuudhaa turanii karatti qabne janii irraa guuraa turanii fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti meeshaan waraqaa maqaadhaan galmaahee jiraataa ture jiraas jechuu Amaarri hidhanne hin jiru naannoo Amaaraatti nagaa hidhatama naannoo Tigraayitti nagaa hidhatama naannoo Soomaleetti nagaa hidhatama meeshaa akka ajaa'ibaatti qaban waraana isaanii qaba hawaasa isaanii qaba garuu Oromiyaa keessa waan sana ajaa'ibu keessa Oromiyaa keessa bara 1996 Oromiyaa bahaa keessa deemeen beeka gara kana baatii tokko keessa deemeen beeka jechuudha waan sana ajaa'ibu keessa qawwee durii kan xiyyiin 2-3 nyaatu malee milishaan gandaa hanga poolisa eegdota biiroo biratti
qawwee guddaa amma tokkoo fi lama nyaatu kana malee qawween gaarii inuma hin jiru. Qawween rasaasa 30 nyaatu inuma hin jiru. Waan nama ajaa'ibu keessa Harar nin arge, Hirnatti nin arge, Cirootti nin arge, Baddeessatti nin arge, biiroo isaanii hunda bakka kanatti nin arge jechuudha. Na ajaa'ibeewu qawwee kilaasha xiyyiita 30 nyaatu yookiin rasaasa 30 nyaatu isatti arge. Eegaan Adaamaa sheenee han arge, eegaan Bishoottuu sheenee han arge. Sanuu fuulisoota irratti. Kun osoo jiru hidhannoon takka utuu hin jiraanne, wanni meeshaa jamadu hin jiraanne, wanni dhukkaafamu hin jiraanne, meeshaa keessan baafadhaatii, meeshaa keessan walawwaladhaatii, shaneedhaan itti loltanii, aabawoon itti loltanii. Shaneen ergamtuu juntaadha janiin kun shaneen kun isa kamiin isuma kaleessa isaan shororkeessaadha janii juntaa sanii wajjiin aabawoorratti duulaa turan immoo kan biraati. Eenyutu kaleessa Oromoodhaaf xilaata ta'ee qabeenya Oromoo saamaa ture? Eenyutu ergamtuu DBLF ta'ee biyya cabsaa ture, biyya ukkaamsaa ture? Eenyutu Nadhii Gammadaa dhabama godhee ture? Eenyutu hayyoota Oromoodhaaf fixee ture? Eenyutu ergamtuu jara kanaa tahee Oromiyaa keessatti qilximii namaa, lafee namaa, lafa namaa saamaa, saamsisaa, ajjeesaa, dhossaa ture? Kaleessa ofiifuu maal turaniiti har'aas deebanii jecha kanaa dubbatan waan nama ajaa'ibu keessa. Ati ergamtuu shaneen ergamtuu miti. Ergamtuu warruma wayyaaneen dur wajjin ergitee itti fayyadamaa turte santuun ergamtuudha. Maalitu akka maalii of nama seeha jecha sanii haa ta'utii jecha amma meeshaa jabeeffadhaa baguma agartan tanuma mabaadaa baguma agartan Oromiyaa irraa meeshaan tuqina Oromiyaa meeshaa hidhatu namni meeshaa hidhatu namni jabaatu malee biyyattii keessa buluu hin danda'u tanuma baguma tana agartan waan biraas hin jedhu shime galatoomi galanni kan kee hanga hojii keetii haa ta'u baguma tanuma agarte yaaboo asuma baatee zeetii dibaa jettee wanni diban hin jiru zeetii dibanis hin jiru dullaan kunooti kana malee wanni biraan jiru laal. Oromiyaa keessa shimala kana malee farda malee wanni biraan jiru. Makiinaan hin jiru farda malee. Meeshaan hin jiru shimala malee. Ta shunkurtaan kitifan yoo tahe malee ta hidhatanii deemanuu abileen hin jirtu jechuudha. Tuni jirti. Kunoo tuni jirti. Tuwwaa takkaa hin gootu jechuudha diina dhiisii. Re'ee namaan qaltu hayawaanaaf hin taatu jechuudha. Kunis ammoo waa takkaaf hin ta'u nama isa qabatuuf yoo tahe malee nama taankii fi baankii qabu waa takkan godhuuf jechuudha. Kanaafuu ati wallaala tahuu beekuma ta'uu gaa waan ati kana jetteef nuun galle kaleessa ummata shimala irraa guuraa mancaa irraa guuraa turtan har'a immoo meeshaa keessa walaa hidhadhaa jechuun Oromoo arrabsuudha. Kaleessa Oromoo hidhaa turtan irratti fayyadamuuf dubbachuun arrabsuudha. Faayidaa ta'a. Garuu Oromoon hin beeka. Dhugaati dubbattu sanuu namni sitti kolfuun dhabu. Meerraaf deebii viidiyoo kana dhageeffadhu yaa shimallee. Nagatti oola dubbii shimallee kana na ajaa'ibe.